Nagaa Waaqayyoo inni hundumaa gararraa jiru isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Gizuu ta'u akkam jirtu nagaa keessanii biyyoota laaf biyyoota keessaa amantaa kiristaanaas ta'e musliimaa nagaa Waaqayyoo biraa ta'e isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu isiniin jecha an obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa hafaan qaba. Galanni Waaqayyoo isa yeroo hundumaa nagaatti nu eegeef haa ta'u. Ameen. Egaa guyyaa har'aa haala baay'ee nama ajaa'ibu tokko mudannoo fi gammachuu tokko wanta na ajaa'ibe tokko keessumaa amala kiristaanaa aloota amma keessa jiraannu kana garamitti deemaa jirra, maal dubbachaa jirra, maal hojjechaa jirra, maal gochaa jirra otoo jennee of ilaallee waa baay'eetu jira. Egaa torbana kana keessa wanti odeeffamaa ture wanta baay'eedha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa obboloota kiristaanaa otoo dubbii wangeelaa beektanii, otoo sagalee Waaqayyoo beektanii yaada komentii irratti akkasuma miidiyaa garaagaraa irratti wanti nuti dubbannuu fi wanti nuti hojjechaa jirru, wanti nuti nama jechaa oollu fi wanti nuti Waaqayyo duratti gochaa oollu Waaqayyoon gammachiisaa, obboleessa keenya isa kufe hin kaasamoo hin gaddisiisa jennee otoo adda baafanne bareedaa ture. Yaaniin ani yookaan dhaamsiin ani dabarsuu barbaadu obboloota koo amantaa kiristaanaati. Sababiin isaayyuu kiristaanni tokko yoo nu keessaatii kufee yoo nu keessaa dadhabee kadhachuu fi nurra jiraata ture. Garuu kiristaanni bara ammaa kana dagatee ture. Haa ta'u malee egaa Waaqayyo Waaqa araaraati. Waaqayyo Waaqa garaa laafessaati. Waa'ee nama Waaqayyoo hojjetaa wangeelaa Siisayii akkasuma nama Waaqayyoo lammii biyya Ameerikaa maqaan isaa Jimmaay jedhamu tokkotu jira ture. Seenaan jara kanaa wal fakkaata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal isinitti ture? Namni Waaqayyoo namni lammii biyya Ameerikaa kuni nama baay'ee jabaa fi nama baay'ee hojii Waaqayyoo hojjetu ture jedha akkan seenaa isaa dubbisetti. Namni kuni maqaan isaa Jimmaay kan jedhamu ture. Hojjetaa wangeelaa baay'ee hordoftootaaf amantoota guddaa kan of jalaa qabu ture. Haa ta'u malee nama kanarratti guyyaa tokko dogoggora guddaatu argame. Dogoggora guddaa kanarraa kan ka'erraa kan hafe namni kuni baay'ee gaddaa fi boo'icha guddaarraa kan ka'e akka iddoo isaatii gallakkisu ta'ee ture. Sababiin isaas namni kuni dubartii tokko wajjin sagaagalummaa yookaan immoo waliin ciisee argamee jedha akka seenaa sanaarratti. Kanarraa kan ka'e miseensonnii fi lammiin biyya sanaa warri isa hordofaa turanii isarratti ka'an. Gaafa isarratti ka'anii namni kun dogoggora isaa baree fuula namoota baay'inni isaanii 500 ta'anii fi akkasuma fuula Waaqayyootti dogoggoreen jira ifa manaaf godhaa jedhee namni kun boo'ee yeroo itti dogoggora isaa baree Waaqayyoo fi saba Waaqayyoo duratti ifama gaafatutu ture jedha seenichi. Kanarraa kan ka'e namni dura isa jajjabeessaa tureef isa hordofaa turan hundumtuu nama kanarraa hin baqatee namni kuni baay'ee gaddee dudduubatti hin deebi'ee jedhama. Isa booddeedhaan waldaa sana keessatti yookaan miseensota sana keessatti namni haaraan tokko maqaan isaa Billaay jedhamu tokko hin kadhee jedha. Achi gaazixeessaan tokko seenaa nama cubbuu hojjete kanaa maal jettaa jedhee gaafa gaafatu namni isa booddeedhaan ka'e kun immoo gaaffii akkas jedhu deebiseefi ture. Wanti nama Waaqayyoo yookaan hojjetaa wangeelaa Jimiyaas kana irra ga'ee boorus ana irra ga'uu danda'a. Waan ta'eef maaltu beekaa namni foonii kamiyyuu dadhabaadhas cubbamaadhas. Kanaaf isa kufe haa kaafnu jedheetu akkasitti fuula saba sanaa fuula Waaqayyoo duratti nama sana otoon ceepha'iin otoo hir'uu isaatti quba hin qabiin nama sanaaf hin dhaabbatee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni amala kiristaanaa isa sirriiti. Har ammoo Itoophiyaa keessatti nama Waaqayyoo hojjetaa wangeelaa
Siisay kan jedhamu yeroo darbe fuula tiktookii irratti jechoota garaa garaatiin akka odeeffamaa ture hundi keessan quba qabdu jedhee nan yaada. Namni kun egaa hojjetaa wangeelaa nama waaqayyoo ta'ee yeroo baay'ee tajaajilaa ture. Waggaa 15f tajaajilaan ture jechaa ture akka dubbatutti. Achi booda garuu fuula tiktookii irratti Yesus gooftaadha kan jedhu wangeela irra hin jiru jechuun mormuudhaani namoota amantaa musliimaa wajjin yeroo isaa yaada tokko laatanii argaa turre. Akkasuma birrii hamma kanaan sii kennaa, konkolaataan sii kennaa jedhanii yeroo itti namoota kana abaabbalanii nama kana abaabbalanii argina turre. Haa ta'uyyuu malee karaan dhugaan jireenyi Yesus Kiristoos malee akka hin jirre baree namni kun guyyaa har'aa hojjetaa wangeelaa Abdusalam akkasuma faarfataa Salamuun Addunyaa waliin jechuudha. Akkuma miidiyaa kanarratti argaa turtani namni kun yaada garaasaa geeddaratee karaa Yesus Kiristoositti deebi'ee jira. Yesus Kiristoos hoolota 100 keessaa 90 dhiisee hoolaa tokko barbaacha deebi'e jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Akkasuma egaa namoota miliyoona jiran kana keessaa namni kun dudduubatti yeroo deebi'etti namoota baay'eetu gaddee ture. Akkasuma jechoota baay'eedhaan isa ceephaanii turani. Haa ta'u malee har'a lubbuun kun gara gooftaatti deebuu isaa baay'ee gammachuu guddaan qaba. Sababiin isaa lubbuun tokko dukkana keessaa ba'uuf ifa jireenya argachuuf gammachuun kiristaanaa isa kanadha. Maaliif jireenyi kiristaanaa isa aduu gadi otoo hin taane isa jireenya biyya waaqarraa isa jireenya barabaraa sana waan ta'eef lubbuun kun gara Kiristoositti deebuun baay'ee tokko gammachuu guddaan qaba. Sababiin isaayyuu yeroo baay'ee mudannoo fi gocha namoota dudduubatti deebi'an ilaallee nama baay'eetu arraba isaatiin gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin gurguraa oola. Har'a nama kana isa miidiyaatti ba'ee Yihuudaa jedhamee jechaan ceepha'ame kana miti. Namni baay'een arraba isaatiin gooftaa keenya Yesuusiin Yihuudaa caalaatti kan gurguraa oolu baay'ee isaa argina. Har'a baay'een keenya miidiyaatti hin baane, mudannoon keenya, hir'uun keenya, cubbuun keenya miidiyaatti hin baane malee nama kana caalaa olitti kan cubbuu keessaa gangalachaa oolu baay'ee isaatu jira. Kanaaf obboloonni amantaa kiristaanaa warri gooftaa keenya Yesus Kiristoos fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii jirtanii gaafa namni tokko dudduubatti deebi'u cubbuutti gaafa kufu otoo ceepha'uu ifne bareedaadha. Haa kadhannuufi yeroo sana Waaqayyo yaada garaa nama sanaa geeddaruu danda'a. Namni kun maaliif dudduubatti deebi'ee jedhamee icciitiinsaa yoo qoratamu akka maxxansa isaa dubbisnetti sababa lolli yookaan immoo qorumsi waldaa isaa keessaa jiruurraa kan ka'e namni kun miira aariitiin dudduubatti akka deebi'ee dubbataa amammoo araaraan akka fuula Waaqayyootti isaaf kadhattan dubbata. Waaqayyoonis araara gaafata. Kanaaf lubbuu kanaaf Waaqayyoon kadhadha. Akkasuma hojjetoonni wangeelaa faarfattoonni garaa garaa warri dubbii Waaqayyoo isiniif galee yeroo baay'ee bara baay'ee Waaqayyo wajjin deemtanii gaafa qormaannii fi gooliin garaa garaa isinitti kadhummoo dudduubatti otoo deebuu baattani haala kam keessattiyyuu qorumsi kamiyyuu yoo baay'ate kan nama deebisu kan nama moosisu Yesus wanta ta'eef haala kam keessattuu otoo dhaabbattanii qorumsi sun hin isiniif mo'ama jechuun barbaada. Maaliif Yesus Kiristoos gaafa rakkinaa kan isatti baqatan malee gaafa rakkinaa kan isa keessaa baqatan miti jechuudha. Galanni ulfinni Waaqayyo isa nu gargaaree isa nama kana gargaareefis haa ta'u hamma dhumaatti gooftaan akka dhaabbatu isa gargaaru namoota lamaan kanarraa fakkeenya gaarii akka argattan abdiin qaba. Amma ammaatti na waliin turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Laayik gochuu keessaniif yaada qabdanis koomentii jalatti kaawwachuu dandeessu. Fakkeenya gaarii akka irraa argattanis abdiin qaba. Akkasuma immoo haala tokko ilaaltanii kan kuftanii dudduubatti kan deebitan yoo jiraattanii gara Waaqayyootti deebaa. Karaan jireenyaa dhugaan Yesus malee hin jiru. Ayyaanni Waaqayyoo